waggoota afran dabre kanatti yoo xiqqaate aangoo gajjabeeffachuu danda'uu qabna turre. Konsolidate gochuu danda'uu qabna turre. Itti aansee gara dimokiraasiitti ce'uu danda'uu qabna turre. Nu qofa osoo hin ta'in rakkoo bara 60mootaaf 70moota keessa Afrikaa fi biyyoota biraa mudatetu post independence Afrikaa mudatetu Oromoo mudate. Sirna ormaa sirna alagaa ofirraa kaasee sirna abbaa irree ofii nama ofii jala seenee jechuudha. Kanaaf ibduma deebuu barbaachisa. Walawalaa taane waggaa afran dabre kana. Jarri keenya kan aangoo qabates kursiin jabeeffanne kursiin daddaaqu jirti. Oromoonis dhidhiibu jira. Alagaanis kursii daddaaqitoon agarraan cinaan irra deebi'uun cinaan irraa kimbil gochuuf irra dalagu jira jechuudha. Warri sila aangoo kophaa qabanna jee Oromoo keessa always aangoo konsolee gahee jabeeffachuu hin dandeenye. Oromoonis ajjeechaaf saamicha alagaa jara haa ba'u malee ajjeechaaf saamicha nama ofii jala bu'ee jechuudha. Kanaaf hojiin itti aanu qabsoon Oromoo hojjechuu qabdu one proper consolidation of power. Aangoo consolidate gochuun barbaachisaadha. Aangoo consolidate gochuudhaaf ammas gaagama sadii jiran isin jedhe. Gaagama sadeen san furuun barbaachisaadha. Gaagamni tokko gaagama siyaasaati. Rakkoo siyaasaa furuudhaaf rakkoo siyaasaa keessoo keenyaa sirreeffachuu, rakkoo siyaasaa alaa sirreeffachuu. Rakkoo keessaa hoggaa jennu maali? Narrative adjustment booda isinitti dhufa. Qabsoon Oromoos warri aangoo irra jirus narrative sirreeffachuun barbaachisaadha. Waan himatan sirreeffachuu maaliif? Amma gara tokkotti rakkoon jiru amma faranjii bira soggaa tokko namni keenya waanuma Haayila Sillaasee himate waanuma Mangistuu himate waanuma gaafa Mallasaa himate gaafa Abiyyis himata. Rakkoon teessan itti hafuuftu malee akkaataan rakkoon sun itti dhufu sirnoota kana jidduutti garaagarummaa jira jechuudha. Garaagarummaa jijjiirama dhufaatu tooftaa mootummaa jijjiiramaa dhufe kana hubachuudhaan narrative keenya sirreeffachaa deemuun barbaachisaadha. Gaafa sirna alagaa irratti qabsaa'anii fi gaafa sirna abbaa irree ofiirra gaafa qabsaa'an tooftaan hordofamu addaa jechuudha. Wanti himattullee addaa jechuudha. Wanti uummata kee ittiin kakaaftu ittiin jaartullee addaa jechuudha. Narrative adjust gochuun barbaachisaadha. Lammaffaan diversity management, reconciliation and cohesion. Tana kalee hirmaatanitti baay'ee haasayeetiin jira. Sabni qabsoodhaaf godhamu hundumtuu wal jidduutti rakkoonuma qabaata. Rabbiin saba tokko hoggaa uumu nama tokko goone beekta nama tokko hin jenne saba tokko. Maatii keessaa garaagarummaan jiraata. Saba bal'aa miliyoona hedduun jiru keessatti Rabbiin gaafuma uumu amantii adda addaa kenneef, gosa adda addaa kenneef, lafa adda addaa qubachiise. Gaafa sirna alagaa irratti qabsaa'amu sabboonummaa jaaruudhaan deemuun ni laaffata. Maaliifi amma nuti uummata bakka tokko jirraami. Leenci tokko otoo alaa nutti utaale nu hundi itti utaalla. Because of sense of collective insecurity. Humna alaa humna nu hunda miidhuu danda'u jira waan jedhu. Garuu nu keessaa tokko jeequutti hooseen taane nu hunduu ni jeeqamna malee wal ta'uun nama dhiba. Kanaaf keessattuu wanti Afrikaanonni biyyoonni Afrikaa reefu jeetiin jira. Erga sirna kolonii ofirraa kaasan booda lakkoo lama isaan mudate. Gariin sirna abbaa irree fi jalatti kufe. Gariin wal waraansa waliititti cehee jechuudha. Kongoon hanga irraa keessaan baane. Warri Kongoo Beeljeem ofirraa baase baatii muraasa keessatti Lumumbaa nyaatanii hanga irraatitti wal nyaata uummanni sun. Sirna alagaa ofirraa baasuun one chapter of struggle. The second chapter aangoo mootummaa harka galfatan san consolidate godhanii samboo legitimize godhanii deemuudha gaafata jechuudha. Kanaaf challenge aangoo argatan san consolidate godhanii cimsanii akkan daddaa'inetti deemuudhaaf wanni lama barbaachisaadha. Consolidationiin barbaachisaa ka ta'u saba san keessatti bu'aanii fi miidhaan argamu sun gama tokko fayyadee gama tokko akka miine gama tokko fitti aansee gara kaan akka moggeessine gochuu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu sabni kiyya wanni ani isinitti himu qabsoo keessattis wanni dhalattee as dhufte ni jirti. Amma immoo keessattuu waggaa aangoon harka nama keenyaa galtutti kan dur daran wal miidhullee dandeenya, kan dur daran loogiillee uumuu dandeenya. Kanaaf
waan hanga amma hojjanne oromummaa cimsinee ijaarre revival reconstruction keessatti oromiyaa ijaarre tiisuu yoo ka barbaannu taate diversity management mismaanee ta'ee jira waggoota dabre kana keessatti namni keenya qawweedhaan waliin bahee wallee jira araara buusuun nagaya buusuun cohesion wal hubannaa uumuun hojii gara fuuldura bal'inaan irratti hojjechuu qabnu jechuudha.